السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وردفتو يوتيوب channel كيا أكم نجا جرتو وري يوتيوب channel اللي من سلا ترجمتني أكم نجا جرتو ما ملتوني كينيا. هاي جايز هرتنا واني ميلا كينيا إرا أكمي وندو تجوجل راتشبالي سنا fakkeenya fi sirriidha miilli keenya yeroo tokko takka ni gurraachata miila qofaa miti harkillee ni numa gurraachana garummotu wantoonni maalfaatti fayyadamnee ofirraa akkasitti qulqulleessuu dandeenya waan jedhu akkasini qabadhee dhufe meena waliin turtii gaarii godhaa itti fayyadameeti isin agarsiisa akkasumallee dibadhee kuni amma sooqidda table saltidha normal salt kuni sooqidda kunimmoo loomiidha loomi jechuudha nyaannallee asiriisile loomiin tu faayidaa isin qabdu irra deebi'anii hima waa baay'ee fiir qabdi itti fayyadamanii kun immoo sooqidda sooltee si buusadhe kun ammoo zayitiidha oil awrionni kiyyan beekne jalani jira waan ta'eef namoonni baay'een namni afaan keenyan beekne ni jiru amma maal goone isiniif fakkaatee loomii tana jechuudha bakka lamatti addaamura loomii tana bakka lamatti addaamure asitti zayitii kunni kasoo gidda kanaan ni tuqadha achi booda ni dibadha asitti illee kunni kanaan dibee miila kiyya dibadha miila keenya iddoo nu gurraachate san booda daqiiqaa haga 10 akkasitti daqiiqaa 10 yoo firii qabattan aga 15 ofirra tursiisuu dandeettan akka mujii mana maadaamin keessanii siyaamtutti jechuudha. Fakkeenyaaf daqiiqaa 10 booda xiqqoo dalagaasi waan ta'eef keessattuyyuu galgala jechuudha yeroo firii keessanii sa'aatii boqonnaa keessanii osoo itti fayyadamtanii baay'ee gaariidha jeen abdii qaba amma dibadhee isin agarsiisaa na waliin turtii gaariidha. Akkuma isiniin jee hordoftoota kiyyaa amma loomii sana amma iddoo lamatti muree jira. Loomii sana iddoo lamatti baasee jira akkamitti dibadhee akka isin agarsiisu ana waliin turtii baate ilaalaa isiniin ja'a amma dibadheeni isinitti agarsiisa. Kuni amma soogidda ni argitu soogidda kuni amma miilatiya jechuudha. Miilli teessan akkami akka isinii bareeddu ni ilaaltu jechuudha. Yeroo kamiyyuu yeroo boqonnaa keessanii miila teessan bareechisadha keessaayyuu shamarran dhugaa dubbachuuf shamarran miilli isii hin bareenne shamarran fuula isii rifeensa ishee akkasuma wantoota silaa miidhagina dubartii irraa toluuf hin qabne ani baay'ee kanatti hin toltu dhugaa dubbachuuf kan na beeku laakiin na beeku danda'ani guyyaa kanatti iddoo takkaan dibachuuf hiiqachuun jaaladha. Akkasuma jabaadha babbareechisaa dhugaa dubbachuuf wanti kun faayidaa qaba yeroo baay'ee itti fayyadama keessattuu nuti haalli amma biyya keessa jiru kun dalagaadhaaf ta'e yeroo tokko takka faa wanta akka zuuliyaa kanarra miilaan deemna wanni faanti keenya kun dudduduuni kun nuta taraara faayyuu akkasitti miila keessan bareechisadha siniin ja'a. Ani faayidaa keessaniif malee miila tiyya isinitti agarsiisuu barbaade miti dibadhee onni isin agarsiise akka amantanii fi kun immoo amma zayitiidha. Zayitii kanas akkana ittiin tuqanna zayitiidha. Ittiin tuqannee geessine booda ni argitu miti laala akkasitti akka nu laafu miilli keenya akka bareedu baay'ee tokko laafaa ni babbareeddi jechuun ani yeroo biraan ni dibadha amma fi fakkeenya isin agarsiisuu fi dibadhee jechuudha. Akkasitti miila teessan dibadha miila teessan bareechisadha isiniin jedha loomii waliin turtii gaarii haa goonu isiniin nagaarra tura. Haga barumsa biraatii walitti deemnu kun soogidda yeroo kamiyyuu akka hin daganne soogiddi baay'ee tokko bu'aa qaba waan ta'eef soogidda dubu'aa qaba kun zayitiidha zayit oiliidha akkuma isin jedhe loomii bakka lamatti
addaan muree jira. Bakka lama addaan mureetti fayyadame dhugaa amma harki kiyya kun illee amma harkaafan dibadha. Takka harkaan dibadha. Takka mootu loomii bakka lama addaan muree san ishee takka harka kiyyaan dibadha. Ishee takka mootu fuula kiyyaan dibadha akkasii.